artiin muudii barbaada. Artiin ayyaana qabdi beekta. Dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa siin jettu ati artistii miti beekta. Amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beekta akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte. Biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota otoon si waame sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beekta. Kanachi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan. Har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisuu keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti. Artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuudha qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya